Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sanaa ga'u jedha sadaas 1725 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan ga'inu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. Maaleeziyaa magaalaa Perlis keessatti yaa'iin hayyoota Musliimaa Afrikaa Eeshiyaa gaggeeffamaa ture xumurame. Saudi Arabiyaan torbee tokko keessatti lammiilee Itoophiyaa 1,000 ol daangaa ce'an to'annaa jala oolchuu ibsite. Daldalli Ameerikaa duraanii Awurooppaan Raashiyaa mormuuf dandeettii waraanaa hin qabdu jedhan. Muummeen ministeera duraanii Baangilaadesh murtiin du'aa itti murtaa'e. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa olaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Maaleeziyaa magaalaa Perlis keessatti yaa'iin hayyoota Musliimaa Afrikaa Eeshiyaa gaggeeffamaa ture xumurame. Yaa'ii hayyoota Musliimaa Afrikaa fi Eeshiyaa Musliimoonni addunyaa akka uummata tokkootti mari'achuu fi muuxannoo gaarii akka wal jijjiiran dandeessisuu irratti xiyyeeffatee kan ture yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee koree waloo hundeessuun xumurameera. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Afrikaa fi Eeshiyaa Musliimoonni addunyaa akka uummata tokkootti mari'achuu fi muuxannoo gaarii akka wal jijjiiran dandeessisuu irratti xiyyeeffatee kan ture yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee koree waloo hundeessuun xumurameera. Koreen kun muftii Maaleeziyaatiin kan hoogganamu yoo ta'u, kaayyoon isaa inni guddaan biyyoonni muuxannoo fi dandeettii fooyya'aa qaban, muuxannoo fi yaada gaarii qaban namoota biroof ittiin qooddatan akkasuma wal gargaaruu fi wal deeggaruun haala mijeessuudha. Konferensii kana irratti bakka bu'ummaan mana maree olaanaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaatiin kan hirmaatan gargaaran Profeesar Adam Kaamil mootii Maaleeziyaa Tuwaanko Saayid Siraajuddin waliin konferensiin alattis mari'ataniiru. Manni marii olaanaa kun waggaatti yoo xiqqaate barattoota 10 barumsa bilisaa iskoolarshipii kennuu fi lammiilee Itoophiyaa damee kana irratti bobba'aniif muuxannoo faayinaansii Islaamaa bal'aa Maaleeziyaa irraa leenjii kennuuf waliigaluu isaanii beeksiseera. Kana malees gargaaran Profeesar Adam Kaamil qondaaltonni olaanoo mootummaa Maaleeziyaa fi ogeeyyiin Itoophiyaa lafa Najjaashii Bilaalii fi Ummu Ayman akka daawwatan gaafachuun deebii gaarii kennameera. Yaa'iin hayyoota Musliimoota Afrikaa Eeshiyaa sadaasa 2018 irraa eegalee gaggeeffamaa ture eebbifamtoota Yuunivarsiitii Islaamaa biyyattii irraa eebbifamuun xumuramuu isaa waajjirri qunnamtii hawaasaa mana maree Islaama Itoophiyaa beeksiseera. Saudi Arabiyaan torbee tokko keessatti lammiilee Itoophiyaa 1,000 ol daangaa ce'an to'annaa jala oolchuu ibsite. Eegdonni daangaa namoota 1,924 seeraan ala gara Saudi Arabiyaa seenuuf yaalan torbee darbe keessa to'annaa jala oolchaniiru jechuun Gulf News gabaaseera. Dabalataa akka itti isiniif dhiyeessina. Eegdonni daangaa namoota 1,924 seeraan ala gara Saudi Arabiyaa seenuuf yaalan torbee darbe keessa to'annaa jala oolchaniiru jechuun Gulf News gabaaseera. Kanneen keessaa 62 lammiilee Itoophiyaa, 37 lammiilee Yemen, kanneen hafan ammoo lammiilee biyyoota birooti. Kana malees namoonni 32 biyyaa ba'uuf osoo yaalanii to'annoo jala oolaniiru. Duula kana irratti namoonni dabalataa 31 godaantuu seeraan alaa geejjiba gaaddisa hojii kennuudhaan gargaaruun shakkamanii to'annoo jala oolanii. Kana Saudi Arabiyaa keessatti lammiileen biyya alaa 30,000 fi 236 hanga falmii seeraa eeggatutti hidhamanii jiru. Godaantota seeraan alaa karaa kamiinuu geejjibsiisuu, keessummeessuu, gargaaruun hidhaa hanga waggaa 15 adabbii hanga riyaala miliyoona 1 fi konkolaattota qabeenya itti fayyadaman dhuunfachuun adabamuu akka danda'u ministeerri biyya keessaa beeksise. Saudi Arabiyaan torban tokko keessatti lammiilee biyya alaa 14,916 biyyoota hedduu irraa biyya ari'uu isii ministeerri biyya keessaa Saudi beeksiseera. Kunis qaama duula guutuu biyyattii namoota seera jireenyaa hojii fi daangaa cabsan irratti tarkaanfii fudhachuuf taasifamaa jirudha. Odeessa ibaatiin buqqaatonni Tigraay mootummaan qe'ee keenyatti nu deebisuuf yaalii taasisus gareen TPLF duraanii gufuu nutti ta'eera jedhan. Mootummaan federaalaa yeroo garagaraatti qe'ee keenyatti akka deebinuuf yaalii taasisus hooggantoonni TPLF duraanii gufuu nutti ta'aniiru jedhan buqqaatota Tigraay magaalaa Shiree Indasillaasee. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaan ibsa duraan kennaniin buqqaatonni naannoo isaaniitti akka hin deebinee fi qaamoleen fayyadamoo ta'an gufuu ta'aa jiraachuu himanii turani. Buqqaatonni Shiree Indasillaasee qe'eetti osoo hin deebi'in buufata yeroo keessatti dhamaatiif saaxilamuu isaaniif hooggantoonni TPLF duraanii sababa ta'uu himu. Waggaa 5 dura daa'ima 5 qabatanii Walqaayit irraa kan buqqa'an obbo Ambassaa Barahee gara qe'eetti deebi'uuf abdii osoo eeganii waggoonni darbaa jiraachuu himaniiru. Waggaa 5f buufata yeroo keessa kan jiran aadde Li'itinis waggaa haga kana buqqaatiin jiraachuun rakkoo hamaaf isaan saaxilaa akka jiru himanii. Obbo Habtoom Gabra Kiristoos dabalatee buqqaatonni mana barumsaa keessa yeroof jedhamanii qubsiifaman kunneen gara qe'eetti deebi'uuf mootummaan ammas yaalii taasisaa akka jiru eeranii rakkoo kan ta'an hooggantoota TPLF duraanii amma naannicha jeeqaa jiran ta'uu ibsaniiru. Waamicha mootummaa fudhatama argatee yeroon gara qe'ee keenyaatti deebi'uu qabna jechuunis gaafataniiru. Daldalli Ameerikaa duraanii Awurooppaan Raashiyaa mormuuf dandeettii waraanaa hin qabdu jedhan.
Xiinxalaa waraanaa fi itti gaafatamaan basaasaa humna galaanaa Ameerikaa duraanii Scott Ritter Awurooppaan dandeettii dubbii hooggantoota siyaasaa isii hojiitti hiikuuf qabdi jedhanii tilmaamu rakkisaadha jedhaniiru. Guutuu isaa kattaan isiniif dhiyeessina. Xiinxalaa waraanaa fi itti gaafatamaan basaasaa humna galaanaa Ameerikaa duraanii Scott Ritter Awurooppaan dandeettii dubbii hooggantoota siyaasaa isii hojiitti hiikuuf qabdi jedhanii tilmaamuun rakkisaadha jedhaniiru. Har'a biyya Awurooppaa humna waraanaa dhugaa baratamaa qabdu hin jirtu. Yoo jiraatillee biyya Awurooppaa humna sana karaa itti fufiinsa qabuun agarsiisuuf dandeettii qabdu hin jirtu. Kanaaf Awurooppaan tasumaa akka balaa Raashiyaatti hin ilaallu jedhan. Qondaalli basaasaa duraanii kun diinagdeen Awurooppaa humna amanamaa ta'uuf investimentii yeroo dheeraa barbaachisu itti fufsiisuu danda'uu fi dhiisuu isaanii irratti gaaffii kaasaniiru. Garaagarummaa dubbii siyaasaaf dandeettii waraanaa jidduu jirus bal'inaan ibsanii. Ilaalcha waraanaatiin yoo ilaalle Awurooppaan doorsisa mootummoota isii irraa dhufuuf deebii kennuudhaaf dandeettii hin qabdu jedhan. Waldhabdee Yuukireen keessatti deemaa jiru ilaalchisee Riiter Raashiyaan waldhabdee kana furuun akka fayyadamtu mirkaneessaniiru. Riiter Raashiyaan bu'uura nageenyaa Awurooppaa gara dantaa qaamolee hunda tilmaama keessa galchuutti jijjiiruuf yaaluun faayidaa ji'oopolitikaa guddaa akka argattu nan amanaa jedhan. Akka ogeessi kun jedhanitti galmi Raashiyaa olaantummaa osoo hin taane madaallee yoo ta'e abdiin kun yeroo darbe imaammata Awurooppaatiin kan miidhamedha. Raashiyaan araarama barbaadde, Raashiyaan madaallii barbaadde, Raashiyaan olaantummaa hin barbaaddu. Garuu osoo hojiin waraanaa addaa hin jalqabin dura Awurooppaan Raashiyaa Yuukireeniif naannolee biroo of jala galchuu barbaadde. Injifannoo murteessaa Raashiyaan injifachuun jalqabbii Awurooppaa sun ni fashalaa jedhee yaada jedhan Riiter. Awurooppaan immoo hariiroo nagaa idilee Raashiyaa waliin hin barbaadu malee filannoo biraa hin qabdu jedhanii. Muummeen ministeera duraanii Baangilaadesh murtiin du'aa itti murtaa'e. Ministeerri muummee duraanii Baangilaadesh Sheek Hasiinaa yakka dhala namaa irratti banamee yakkamaa ta'uun murtiin du'aa itti murtaa'e. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Ministeerri muummee duraanii Baangilaadesh Sheek Hasiinaa yakka dhala namaa irratti banamee yakkamaa ta'uun murtiin du'aa itti murtaa'e. Manni murtii dhimma bara darbee mormii barattootaan durfamu irratti jeequmsa uumameen tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ajajuun dubartiin kunii fi ajajaan poolisii duraanii yakkamaa ta'uun manni murtichaa kan murteesse. Wata sanatti UN'n akka tilmaametti namoonni hanga 1,400 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u muummeen ministeera duraanii kunis aangoo irraa kaafamuun gara Hindiitti baqatte. Manni murtichaas bakka isiin hin jirretti murtii kana kan dabarse yoo ta'u murtiin kun akkamitti raawwatama kan jedhu irratti ammatti wanti ibsame hin jiru. Ammallee guutummaa Baangilaadesh keessatti sodaan nageenyaa fi mormiin tokko tokko taasifamaa jira. Ajjechaan bara darbe daa'imman dabalatee namoota hedduu irratti raawwatameef ammallee lammiilee Baangilaadesh akkuma mufachiisaa jira. Bakka hedduutti loltoonni bobbaafamanii mormii deemaa jiru dhaabsuuf yaalaa jiru. Mormitoonnis wayita ammaa qabeenya maatii Sheek Hasan waliin wal qabatu irratti miidhaa akka hin geessifneef eegumsi taasifamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuuf hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.